Wangeelii Yohaannis boqonnaa 5 baafadhaame. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 5. Akka jedha Yesuusi mukichi waynii lakkoota kokaase. Yesuusi mukichi waynii inni dhugaan anaa mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Damee itu anatti jiru ija hin godhanne hundumaa hin gura. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa hin qeexa. Agaa isin ammayyuu dubbii ani sitti dubbadheen qulleeffamtaniitu. Anatti qabamaa jiraadha, anis isiitti nan jiraadha. Akkuma dameen muka waynichaa qabatee yoo jiraachuudhaa baatee ofii ija godhachuu hin dandeenye, isinis anatti qabamtanii yoo jiraachuudhaa baattan ija godhachuu hin dandeessan. Ani muka waynichaati, isin immoo damoota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu, anis isatti jiraadha. Isa ija baay'ee kan godhatu. Anatti gargar baatanii waan tokko illee gochuu hin dandeessan. Gadi buustanii dubbisaasi. Ija godhachuu ishee irratti dubbachuu barbaada. Waaqayyoo suutuma na dhaggeeffadha. Waaqayyoo jireenya tokkoon keenya keessatti mana duunnee taa'uu keenya miti kan barbaada. Waaqayyoo jireenya tokkoon keenya jireenya kiristaanaa nuyi qabnu keessatti wal dhiibnee taa'uu keenya miti yookaan immoo foormulaadhaan fuula Waaqayyoo deddeebi'uu keenya miti kan Waaqayyo barbaadu. Waaqayyo sardama mana Waaqayyo dhuftee goofticha Yesuusin dhugeeffattee kaaste ati akka ija godhattu barbaada Waaqayyo. Ija godhattu akka ija godhattu as dhaggeeffadhaa kumaa. Namni hin dhaggeeffanne rakkoo qaba. Buddeen gaafa nyaata ija keessa nyaata. Waaqayyo waggaa 50 mana Waaqayyo kee jiraachuu keessatti kan gammadu. Yookaan mana isaa kee jiraachuu keessatti kan gammadu Waaqayyo. Waaqayyo inni ati dhugeeffattu kan fudhattee amanattee ittiin adeemtu kun waggaa 20 jiraachuu keessatti yookaan immoo tajaajiluu keessatti kan barbaadu Waaqayyo. Tajaajila kee ija qabaa jira Waaqayyo. Lallabun kee ija qaba. Faarsuun kee ija qaba. Barsiisuun kee ija qaba. Mana Waaqayyo keessatti kiristaanaan keessatti ija qaba. Iji Waaqayyo nurraa barbaadu immoo isiitti nama eegale. Ija Waaqayyo nurraa barbaadu isiitti nama eegale. Sababii kanaatiif Gooftaan Yesuus Kiristoos bartoota isaa lammanuutiin ergaa dubbate. Warra kamiin? Warra fu'aatiin, warra kan isaa godhateen. Yeroo hundumaa haasaa Waaqayyoo jalloota irratti miti inni dhugaa. Haasaa Waaqayyoo inni qajeelummaa mootummaa Waaqa sana misaan Kiristoos wajjin hambisu hamoota irratti miti. Eenyu irratti yoo jettan warra ofii isaatiif hubate irratti. Warra yaada isaa irra jiru, warra dhimmi isaa irra jiru irra dhibama. Hunda keessatti dubbate maleessa dhimma irraa kan qabu Waaqayyo baay'ee keessa. Warra dhimma irraa qabutti dhugoomsee taasaa Waaqayyo. Dhuguma isiniin jedhee taasaa Waaqayyo. Kenapa aja? Yesusi isaan kada kolam mana bisa macam mukni waini ini dugaan anak aja. Mukni waini malam ini dugaan an ayat. Muka waini dugaan, muka waini sabani kan. Dugaan sabasa akan terdebat. Dugaan jatuh kunde sakan berfakat. Dugaan jatuh dugaan mati butukan. Dugaan jatuh vitamin kekainan. Dugaan jatuh hamma mata mana Kristus hamma mata mana mati. Fene abbasa dirawat chufi. Jangan Waaqayyo rawat chufi. Kanafi mukni waini dugaan ana. Kan dugaan kan moja yajra. Fakkate waini dugaan fakkate kan nabat moja. Kana majra ana. Mukichi abe kan egumo ana tuntai eura abba ko sawa karate. Mukichi sa abe kan mo kan eura abba ko sawa karate. Agak itu tak semua, tak. Agak itu terus tadi.
mukicha dhabe kaneetu immoo abbaa kooti. Ameen ka. Mergi sana kasa. Galgala har'a ergaan si qaba. Ija sirraa barbaadaa Waaqayyo. Mergi sana kasaanii maqaa Yesuus ija kan dubai. Ameen kala. Ija koran ija tajaajila. Ija hiwet የህይወት ፍሬ ija maalummaa ija ayyaana ija qalbii ofii ija Kiristoos wajjin namnisu. Mukicha kan dhabe eegu orma miti kan eegu. Agaala Waaqayyo eenyuun iyyuu ormatti kakatee miti kan itti kennu Waaqayyo. Shaashaa ormatti kakatee laatu Waaqayyo. Amani siin ormatti kakatee laatu Waaqayyo. Ofii isaati maachisa kana Waaqayyo inni Israa'elin eegu irrafu immuruku. Ameen kaala. አይተኛም አንቀላፋም። የረፋና ማርኛት ዛሬ የሚጠብቅ አምላክ አይተኛም አንቀላፋም ይላል። የማንቀላፋና የማይተኛ አምላክ ነው። ብቸኛ የምስኪኖች አባት፣ ብቸኛ የእስራኤል አምላክ አንድ እግዚአብሔር። እሱ ደግሞ ለሚታመኑት ይታመንለታል። ወራ አማናማኒፍ ሂነማናማ ኢየሱስ አርገሰና ካሳሚ ገልገለ ሀራ ይጀስራ አርገደዋል። እሺ Nandiga, ganamo polo sambatat. Kota je Yesus nambele. Mata cakap pun nambele. Amma Yesus bele itu kan, miti. Bele udah cur, nambele udah cur. Kota ajaran ne, muka kerat yo istirahat, ane istirahat pernah lagi. Bele itu ante. Betul, jadi sabu tu dan dia muka sun. Hello, Waaqayyo galgala kana. Fedisa akkati guutuu barbaadu. Inni keessaa boleessoo. Fedisa akkati guutuu barbaadu. Fedhii ati guutuu Waaqayyoodhaaf. Fedhii arrabaa miti. Fedhii adeemsa miillaa miti. Fedhii ilaalcha ijaa miti. Fedhii uffataa miti. Fedhii of babbareechuu miti. Fedhii maaliif? Fedhii qajeelummaa Waaqayyo barbaadu. እግዚአብሔር በጽድቅ ይታመናል። እግዚአብሔር በቅድስና ይታመናል። እግዚአብሔር በታማኝነት ይታመናል። እግዚአብሔር በእውነት ይታመናል። እግዚአብሔር በሕይወት ይታመናል። እንጀቱ ሳሊ ከናቲፍ ቆጣ እንደማይ ፈደቀ ባህራለኛ ዋቀዩ ሀረባኛ ሱራሃ አርከት አሜን ወንኛት ሱራሃ አርከት ቆጣ ረገስና ካሳ በቃይ ኢየሱስ በረኩሲ በረኢጃሲ ፈቶ እንጀቱ በረኢጃሲ ፈቶ ጀገራ Wangelawi bin kanjiramu kuda sagal torbatani afur barsisa tu kuda sagal torbatani afur barsisa agar gato cerci saati kutu ma barsisa majene barsisa betu isin undi kesan abet Kristos akas ngat ergaman taiti kota wagona ni guya kudan saloti kan lagi guya kudan kidut Sedaniel kata guyyak itu, guyyak dua nama si amoti jadi, moti jaf. Amsa kene, ini kuris guyyak dan dua orang lain. Guyyak ini nama dia syarihan dan kubat kubantan. Terjadi itu tuan desa walda satu beka mawantif. Terjadi itu mikunggu tu mak, bisa wajib kata kata. Guyyak itu, mak nyan hinun itu kaya harap kan ambil kan. Bisa wajib kata guyyak mereka macam Hundum tu guyya nama hari datang. Nikam guyya sendiri gaya datang. Nikam guyya afur gaya datang. Macam syarati. Nanti tak ketibican. Bini mungkin tak. Kafalalu hinna ni. Akan jadi. Edaje. Waroni kuni. Waranya tak duka ni. Warna Kristus mereka nyata. Nyata ni. Warna keraknya semacam ada mana. Kuno ada bayar. Ise mungkin tak tersalah. Farrameefi adaraasa guutumaa farramee saba farrameetti kennee ati tajaajillee bakka bu'aa isaa godhetti kenneetu ofii isaa tajaajila bakkee gaafa dhufu namichatti saba sana nyakkoota qabde kan isaa caalmaa itti fi beeka carraa beeka gulantaa beeka caalchistee argamte bii akkasitti waldaan isaa inni tajaajilu ammannaatti gadi lubbuun hin jiru yoo ta'e waldaan isaa jira argeessa kaasaa Kristos harus ijazah berbarban. Amin kalau
Maal gadi harka keessa wal qabaatee wal dubbisaati waaqayyo ija sirraa barbaadaa jiraatu maati. Kottaa dhaggeeffadhaa. Waa. Mee warra jirtan gammadaa jirtu dhugaa. Mee siitu laa jira. Mee aboo si argata. Abbaa kootii damee itu anatti jiru ija hin godhanne faaraakaatii faaya. Kiristoosni jira garuu damichi maal ta'a ija qaba maqaa Yesuusiin itu waan dheetu jirtu ija kan hin godhanne jirtu yoo taatan har'a ija godhattee baata. Sagaleen kun ija sitti godha. Ameen kana damee itu natti jiru ija hin godhanne maal ta'a abbaan koo isa maal godha hin muraa maal jira Immura jechuun maanni ilaamma kuni ijaan qabdi garuu eessatti jirti hundichatti jira waan ta'eef eegeera waan ta'eef maal biraa himmura jechuun kana booddee walitti hin deebi'an jechuudha bakka hundee kanaaf kan biraa biqiluun dirqama kan ija godhatu itu irratti jiru hundicha muraman jedhu isa irratti jiru ija godhanne maata abbaan koo hin muraa jedhu itu irratti jiru garuu kan ija godhatu jedhe paasiivaya itu irratti jiru garuu kan ija godhatu itu caalchisee akka inni ija godhatu abbaan koo maal godhe isa qeenxaa hin qeenxa waaqayyo si haa qimmiitu ameen kana maal kami harka keessa ol qabaati qimmiidhaan si haa argatu laatu maati. Inkonta kamtu yoo ta'e ati agalgaa'is miti. Inkonta kamtu mucaa ishee xiqqoo tokko jirti mana keessa. Yoo namni tokkotti waa jedhe maa inni siiti bunna qabu. Natti naasaftan jetti. Laaquma ishee jirti. Natti naasaftanii maaliif namni rukutin. Gaaf tokko kottanii teesse. Mana gaafa ishee guutinaa fi fidduudhi gamasiif gamanaa lama diraan kan kana eessaa fuutee kan munaan waan barte waan ta'eef akkas taate har'a galgala waan barre hin barta ama jedhama qonxaxaa waaqayyo qimmiiddaa waaqayyo karaa nama agarsiisa isa sila akka jettu amma homtu waan tokko dubbatu mucaa sasina sila wacitu homatu kuna sabtu am hai intes kai inkat cis ref rugi man surati kontu kasrati nagrati fa inni tawa kayo inni dasballa sumiti itu dabalta akati ijabaratu marada abban ilma jala daba ilma cipuwa daba njita abban ilma cipuwa ilma jala tuwa daba mera kesa kasaka me wadu wakko na jala yetta si adam wage ada piwane yo mana si adaba nama sitikase si adaba olla sitikase si adaba rakati ba hello